جبا خاني سبليسا خاني سبليسا أني خيتيتي harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota televiziyoona Dirree Dawaadhaan arraantana keessummaa keenyaan nama jabaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti hogbarruu Oromootti akkanumattuu hojii gaazexeessummaatiin warreen xurree nu tattaraaran keessaa Mahammad Ahmad Muusaa yookaan Mahammad Ahmad Qophee Dooktara Kabajaa Mahammad Ahmad Gammachiis maqaawwan qoosaa lama kan moggaafameef hojiilee hedduu hojjetee jira seenaa jireenya isaarra akka nu qooduuf afeerreeti jirra inninis nu fayyamee nuuf arkame Dooktara Kabajaa Mahammad Ahmad Qophee yookaan Mahammad Ahmad Gammachiis nu fayyamtee nu wajjin turtii godhuuf yeroo waan nu kanneef guddiseensi galatoomfadha. Galatoomaa isinis hireenaa kennuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Harragaa televiziyoonii Dirree Dawaadhaa seenaa jireenya keessummaatti si hojii turtii taasisuudhaaf deemna. Mahammad Ahmad Muusaa hojiilee bal'aa namoota hojjetan keessattuu hojii muuziqaa Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachitee yeroo mara seenaa afran qalloo dhalootaaf dhaalchisuudhaan gumaacha olaanaa taasistee jirta. Seenaa afran qalloo san keessatti ifin himne takka har'a akkan ifnu himtu barbaanna. Raammisit dhalatte. Jireenyi ijoollummaa kee maal fakkaataa mee kanaan nu faayee gali. Gaariidha. Hunda dura televiziyooniin Dirree Dawaadhaa hundaa'ee Dirree Dawaa televiziyoona mataasaa argattee isinis ijoolleen keenya bifa kanaan gurmooytanii hojii irratti jiraachuu keessanii fi kan arkuu kiyyaaf qe'ee tiyyatti keessummaa ta'ee dubbachuudhaafis carraa argachuu waan guddaadha. Kanaaf isinin galateeffadha. Mootummaa naannoo Dirree Dawaadhaa hedduun galateeffadha. Rabbiin galateeffadha. Akka maatii jettetti ani waa'ee kiyya waan hedduu haasa'uu miti. Waan dalagaa ifimtu nin qaba amma tokko. San malee an akkana waan jedhullee hin qabu. Eega gaa haasa'u jette ani dhaloota kiyyaan gaafas aanaa meexxaati. Aanaa meexxaadhaa laga Raammis laga bareedaa tokko jira. Laga sanirra ganda Horroo jedhamu jira. Ganda sanittiin dhaladhee achumattiin guddadhee maatiin kiyyaa warri keenya warra jaarraa jaaman akaakoon kiyya amma jaarraati. Akaakoon kiyya nama mirrigaan walaleessuudhaan hedduu beekamu. Akka biyyaattis jiraa biyyaa tahee nama tajaajilaa ture. Maatiin keenyas haaluma saniin turanii akka carraa ta'ee barnoonni gaa hedduu hin babal'anne. Yeroo san keessatti akkuma Harargeettu manni barnootaa bakka bakka jira. Dirruma Dhawaa fi Hararii Ciroo haa jiru malee kaan bakka bakkatti aanaan hundillee hin qabu. Aanaa tokko tokko qaba. Magaalaa Amuuxii jedhanii magaalaa xiqqoo takkaa jira. Manni barnootaa achitti gaafa banamu mana barnootaa san seenee achitti baradhee waggaa afuritti barnoota sadarkaa duraa amma jaha fixee booda gara magaalaa Harar deeme jechuudha. Ulfaataadha ture. Yeroo ulfaataadha ture. Yeroon sun hedduu ulfaataa waan hedduu waan haasa'ullee miti. Jireenyi natti hadhaawee warrinis na gargaaruu rakkate gara barnoota dhiisuu takkallee ga'ee yeroo ammaas Haayile Sillaasee irratti mootummaa Haayile Sillaasee irratti dargaggoonni karaa hundaan
qabsoo jalqaban waan ta'eef manni barnootaatis takkani jalqabama takkani dhaabbata ani sumnatti dhabee garuu kana jidduudhatti raadiyoonni Harar qophiin afaan Oromoodhaa magaalaa Harar keessaa dabruu jalqabuun isaa anaas hiree takkanaa uume walaloon barreessa ture ijoollummaa irraa jalqabee mana barnootaa keessatti afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis nin barreessaa garuu mana barnootaa keessatti afaan Amaaraatiin barattootaaf akkanatti yeroo ayyaanni jiruu fi guyyaa maatii jiraami guyyaa akkasiifaa yeroo tokko tokko immoo guyyaa ayyaanni jiru guyyaa gaaf yeroo alaabaa baafnu walaloo dubbisuu mana barnootaa keessatti miidiyaa barattootaa jira mini miidiyaadhaa jira miidiyaa akka gaazexeessaatti hojjechuu yeroo barattoonni manni barnootaa tokkoo fi kaan wal dorgomuu gaazexeessaa ta'ee barattootaaf gabaasuu waan akkasii kana keessaan ture amma reediyoon kun hundaa'ee dhaabbachuunsaa walaloon xiyyaas akka dhagahamtu warri achi hojjetanis akka ana beekan carraa naaf uumee namoota hedduun artistoonni magaalaa Harar keessaa warri na gargaaran jiru. Deebi'ee immoo Abubakar Muusaa gara reediyoo kana dhufuunsaa Abubakarrii fi Shawaalul Mangistuudha. Achi keessa jiraachuun hedduu carraa naaf ta'ee walaloo kiyyaa kanatti hedduu dinqisiifachaa turanii booddee Abubakar Muusaa rakkoo kiyya hubannaan mana isaan na galchee ilma na godhatee isa bira jiraachaadhaatiin booddeedhaas achumatti osoon isaa wajji isa gargaaru kar tokkoonis barachaadha kar tokkoonis sagantuma isaatiin kanatti gargaara poostaa baay'ee dhufaa fi akka ammaa kanas bilbilaanii miti poostaan kun akkana guutamee dhufaa kana addaan qoodaa kana tarsaasee maal godhee niin arreenjiin godhaa fi sagantaa tokkos nin barreessaa fi kan inni dubbisu ifiifis akkanumatti dhaqeen hirmaadhaa tajaajila booddee gurbaan kun nu barbaachisaa jedhanii ministeera barnootaa ministeera beeksisaa jira. Ministeera beeksisaatti itti gaafatamaa reediyoodhaa abbaan joornaalizimii Oromoodhaa guddaan Hussein Adam gaafate gurbaa kana akka nu hojjetu jee gaafas ani kutaa 9 irraa 10 seenuu kiyya yeroo kana keessatti nama barnoonni guutuu miti dandeettiillee qabaatu barnoonni isaa hin hayyamu 12 fixu yookiin minimum sila wanni barbaachisu diploomaa qabaachuu qabaa waan jedhu ta'ee amma akkatti na qaxaran wallaalanii booddee firiilaansii yaanii sagantaan hojjedhuun lakkaawamee mindaan kiyya qarshii 153 bira kan dabarre waan hin baatitti hojjedhu walitti dabalameeti garuu achitti akkan dabarre achi ol kaniin hojjedhe hin lakkaawamu maallaqatti hin lakkaawamu akkasitti hojjechaa ture booddee ministeerri beeksisaa gara dargiidhaatti barreessee ajaja itti barreessaa dargiidhaa koloneel Fissaa Dastaa akka jedhamu CPAtti ajajee namni kana ajaja mootummaatiin sadarkaa diploomaatti qarshii 285 hojjetaa mootummaa ta'e akka hojjetu haa qaxaramu ajajaan hin qaxarame dhugaa dubbachuudhaaf waraqaan sun xalaan gaafasii na harka jirti akkasittiin wanni kiyyaa olitti na yaadanii mindeessanii hojii jalqabee hojiin sun hojii reediyoon afaan Oromoo sagantaan Harar sun anaaf mana barnootaan naa ta'e halkan barachaa guyyaa eegaa akkasitti sadarkaa ammaa kanatti barnootaanis guddadhee eegaan hojii san jalqabees barnoota idileedhaan
jechuun guyyaa taa'ee wanni baradhee hedduun jiru. galgaluma barachaa Galgala barachaadha. guyyaa hojjechaa Hojjedhaadha. Booddee immoo bara dargiidhaa biyya alaattis karaa Jarmanis barnootaaf na erganii baradhee biyya Raashiyaa, Hangaarii, Bulgaariyaa leenjii gaazexeessaa adda addaatis argadhee kanaan ciccimaa dhufee Abubakar Muusaa fa'aa hangafoota kiyya Abdii Mahammad Abdii Qophee fa'aa Kuma Edee Tamasgan Gammadaa Hussein Adam Ishwaalul Mangistuudhaa fi warra eegas booda dhufanii wajjinis isaan kanarraa barachaadha. Anis hafe barsiisaadha. Anis nama hedduudhaan horadhee jarri kun ammoo na horatee manni sun mana barnootaa naa ta'ee sammuun kiyyaas guddatee uummata biratti sagantaan hojjedhuun jaalatamee karaa tokkoon ammaas miidiyaa kanuma jidduutti fedhii aartii waan hin qabuuf reediyoonis dhugaa waliin hin turre hedduu kuusaan sirboota baay'een hin jiru. Sirboota gaafas jiran lakkoo isaan hin beeka maqaan hin beeka amma maqaan hin beeku sirba muraasa waan ta'eef jecha kanaas xiqqoo daddabaluun barbaachisaa waan ta'eef warra qotee bulaa keessaa akkana shaggooyyeef kana taphatu hoggaa ayyaanaa kana hoggaan arku jara kana fuudhee zeemaa isaanii kana ammayyeessee walalootti wanni godhee hojjechuudhaan namoonni gara aartiidhaa fidee hedduudhaatu jira. Kanuma jidduudhatti immaas gara amma magaalaa Dirree Dhawaa kanatti warra aartistootaa walitti dhufne jechuudha. Keessattuu bifa bareedaadhaan ifnaa ibsiteeti jirta. Abubakar Muusaa wajjin mana isaattis jiraattee isa wajjinis hojjettee akka ilmaattis silaala. Waltajjii tokko irratti bakka bu'aa horadheetiin jira hojii aartiidhaan amma booda Abubakar Muusaa jechuun Maamma Qopheedha je'eeti ragaa sii bahee walaloo isarraa harkadhaa je'eeti turee jaame. Hojiilee walaloo alattis hojii miidiyaa irrattis gargaaraa turte akkamiin Abubakar Muusaatiin Abubakar Muusaatiin akkaataan itti wal bartanii fi isa biratti turte waltajjiin sanoo akka itti inni ragaa si ibsisan haalli yeroo san ture. Egaa osoo reediyoo keessa hojjedhu amma walaloo isa bira aartistoonni dhufan. Akkaan sin jedhetti warra baadiyyaa kana walitti qabneeti gara aartiidhaatis fiduu jalqabne. Warri akka Abdii Buufaan ni dhufan. Soossanyaa Gabla Xoor jedhanii achi seenaa Abdii Buu. Abdii Buuwis walaloo kennuudhaan jalqabe. Warra Abubakar bira dhufuufis ni barreessa. Galgala tokko dadaritti muuziqaa baandii gaafa baandii isin ibsine baandii tokko hundeessinee turre. Dirree Dhawaatti. Aduu birraa. Wanni biiftuu biyya teenyaa. Biiftuu biyya teenyaa. Biyya teenyaa kan jedhamu hundeessinee as Dirree Dhawaatti hojjechaa turre muuziqaa agarsiifna. Ani walaloo barreessuudhaa fi waltajjii beeksisuudha. Hojiin kun maqaa halluu fa'aa abdiiwwan fa'aa egaa namoonni hedduudha. Artistoota guddichi Ali Shabboo jira, Adam Ibsaa jira, Faxxumee fa'aa namoota hedduudha. Haajara fa'aa, Ibroo Isaa fa'aa, Aammee Qaxxis fa'aa hedduudha. Egaa Afran Qalloo facee booda baandii duraati jechuudha. Baandii bira eegamma dargiin hoggaa dhufu amma carraa kanaan fayyadamee baandiin hundaa'ee Dirree Dhawaa keessatti baandii keenya baandii biiftuu biyya teenyaati. Baandii oowwaadha. Baandii warraaqsaati. Walaloon keenya uwwituudha. Sirbi keenya uwwituudha. Kana hojjechaa turre. Amma guyyaa tokko magaalaa Dadardhayneeti uummata biratti agarsiifnee muuziqaa agarsiifnee hoggaa deebinuu Harar mana Abubakar Muusaa dhaqne anaa fi Ali Shabboo Afandesiyyoo Abdulhamid Ahmad Boruu. Abdulhamid kuni nama Afran Qalloo gaafa hundaa'u meeshaa akkoordiyoodha. Isa qofa qaban muuziqaan qaban isa san
taphachaa akka ture achi mana Abubakar bira ta'e. Amma Abubakar osuma ta'enyuutu muuziqaa tokkotti taphataa gaafas Ali Birraa muuziqaa baasee Finfinnee irraa. Shurururu yaa burtukaane amma mee kana dhageessee miti naan jee kana dhageeyti muuziqaa tokko ammatti wallee takka barreesse ta shururu tana shaartu hojjedhu naan jee ammumatti nu biratti nin barreesse maaliin barreesse shururu jibbee Cece hifadhee if bareetiin jira harmarraa guddadhee waa takka dubbadhu usii hodhi harma kana taniin jibbee wayin daa'ima ammallee nin iyyaa hin usun callisu bilisummaa malee harmi nama fayyisu yeetiin bara 1969tti hoggaan kana barreessee dubbisuuf har'a booda aan wallootti hin deebi'uun isinis warri artistoota nan dararinaa jedhee dirreedhaa dhufee mas waltajjii irratti osoo uummata bira agarsiifnu kunoo ilmi kiyya as ga'ee jira amma booda hojii adda addaatiin qaba isa isinii kenne jedhee eebbisee gaa eegasiis gaa hedduun isarraa beektaa eegaan hojii jalqabellee asuma manuma kiyya taa'e naan jala asuma taa'e asuma nyaadhu hanqa if dandeessuu jedhee na gargaaraa ture. Bifa saniin egaa hojjechaa turree amma egaa aartii keessatti dirreedhaan bakka guddaadha qabdi. Ani jalqaba irratti hoggaattu maqaa kiyya kana hedduu kaaftee. Mahammad Ahmad Qophee, Mahammad Ahmad Gammachiis. Amma Qopheen maqaa warra gaafa gaazexaa kaaree gaazexeessummaadhaati. Kara miidiyaati. Gammachiisoo. Gammachiisoo ka waltajjiidhaati, ka aartiidhaati. Kana booda mana barnootaa keessatti immoo maqaan kiyya Pushkin. Barattoonni Pushkin naan jedhan Pushkin nama Raashiyaa ka walaloo barreessuuf jira. Anis qallaadhaan ture. Suuraa isaa Pushkin kana suuraan isaa kitaaba irra jira. Jaakkeeta daalacha tokko uffadhaa isuma bakka kun Pushkin jedhana hojiin keetis amni keetu kunoo qallaa akka isaati akka Pushkin hojjete jedhanii na dinqisiifatan ijoolleen. Egaa waan achi kasi jalqabamee waa hedduudha hojjetamee waan takkaan kaasuufadha. Seenaa muuziqaa Oromoo keessatti keessattuu dubartootni hin jiran ture. Artistoota dubartoota horachuu keessatti tattaafilee taasifaman keessaa artist Halloo Daawwee dubartoota jalqabatti maqaan waamamu keessaa takka yeroo takka dubbiseenitiin ture. Sirba kiyya kaduraatis namni naa kenne Mahammad Ahmad Qopheeti. Lammaffaa namnummaan akkaan sirbuu danda'u naa ragaa bahee gara waltajjii na fide isa anaaf abbaan artii kee eenyu yoo naan jette Mahammadiin naan jettee turte. Halloo Daawwee dhugaadha. Sirba sii jalqabaa barbaannee wal barraa sirba sanii fi sirba tokko ka Abdii Qopheen sirbee ture. Sanboota Abdii ta'ulleen weeddisee ture. Yaanni koo. Walaloo lameen kana kam dura barreessitee haallee halloo gara waltajjiitti fidde maal fakkaata meenaa? Yaanni koo gama kee Abdi Buul abbaan jechuun anaa fi Abdi Buul guyyaa tokko Abdi Buul gitaara qabatee ani marxoo diimtuu qabadhee jimaa bobaadhatti qabadhee mana Abubakar Muusaadha inni anaa fi Abdi Buul achitti osoo jimaa kamaanuu achumatti hojjedhee yeedalooma bareedduu uummanni jaalate kana ka hojjete Abdi Buul. Abdi Buul nama addaati. Walaloodhaas ni baasa. Walaloo tana mata duree bareedaa fide. Mata duree bareedaa kana fideeti mee midhaan itti godhiyya. Midhaan jechuun walaloo guutuu. Zeemaa immoo yeedaloo ajaa'ibaa. Abdi Buul halkan guutuu gitaara isaa qabatee qaaxira irrafu jaartii isaatiin wal quban qabu qamaanii halkan guutuu wajji bullaa hojii hedduudha waliin hojjetan ammallee silaanaa fi inni wal bira ta'inyi haasoo inni hedduun fedha isaanis wal nagarre yeroo dheeraa kanaafuu nuuf haa dhufu yaa dhufe ammanin yadaddaa
gaafanani ijoollee yaada biraan qabu eega qofla maalee ammanin yaadadhaa gaafanani ijoollee ammanin yaadadhaa gaafanani ijoollee yaada biraan. kabajamtoota hordoftoota keenya gaa sagantaan keenya mariin akkuma itti dhufeetti jira. Abdii Buu seenaa muuziqaa Oromoo keessatti jalqaba afran qalloo irraa eegalee hanga har'aatti nama hojjechaa jirudha. Yeroo dheeraa muuziqaa irraa bahee soorama baheeti kan jiru. Har'a waa'ee lasaa abboleessisaa Mahammad Ahmad Kophee laaluudhaaf bakka nuti jirrutti dhufee asumaan nu waliin yaada akka qooddatu hayyamnee waliin teenyeeti kan jirru. Reefu gujal qabnu nam lama turre akkamiin nam sadii taatan akka nuun hin jenneef seenaa muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha olaanaa kan taasise Abdii Buu dabalatee warreen muuziqaa Oromoo irratti hojjetan galatoonfachuun barbaadan nuun jeeti jira. Dooktarri kabajaa Mahammad Abdii Buu wajjin wal arkoo kiyyatti hedduudhaan gammadee obboleessa kiyyaaf ani gaafaan aartii jalqabu isaa wajjin ture. Egaa halkanii guyyaa hirriba dhabnee waan hojjenne waan maallaqa hin qabne waan kana dalaynee waa harkan nan jenne egaa akkasitti jaalaluma ummataatiin jaalaluma afaan keenyaatiin jecha hedduu waliin hojjechaadha turre. Yeroon adda nu baaftee adda faffagaannee har'aan tana bakka takkatti maayikiroofoona tokkorra hojjaasa'u keenyaaf hedduudhaan gammadee isaas qabuulaa haadha warraa isaatii sitaniin hedduu jaaladhu. Hayaateefaa ijoollee isaanii hunda ni yaadadhaa. Isaaniifis salaamtaan kiyya haa gayu. Dirree Dhawaan gaa har'aan tana torbaan Dirree Dhawaati kabajaa jirra. Nutis kana qoddachuudhaaf as dhufne. Dirree Dhawaan hafuura qabsoo Oromoodhaa ta'e yeroo jalqabaatiif sabboonummaa Oromoo ol kaafte wiirtuu jiddugala aadaa seenaa uummata keenyaatiif biyya aartiin ammayyaadhaa yeroo jalqabaatiif itti hundaa'e ijoolleen afran qalloo Urjii Bakkalchaa Biftuu Ganamaa Hiriyaa Jaalalaa Abdii Buu faan keessa turan baandileen tokkummaa jaalalaa faa baandiin adda addaa hundaa'ee aartiin Oromoo asitti iftee afaan kun afaan eenyu gad akka hin taane muuziqaan keenya hangam bareedaas akka ta'e kanti mul'ifame magaalaa addaati akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti seenaa aartii keessatti magaalaa bakka guddaa qabdu. Magaalaan tun aartii qofaa miti magaalaa ispoortiidhaanis biyya kana boonsaa turte. Warra ispoortiidhaan warra kubbaa miilaa beekamoon as keessaa ba'an abbootiin qabeenyaa meeqa as keessaa ba'e sabaaf sablammii baay'ee keessa jiraata. Biyya Araboonni, Armanoonni, Giriikonni, Faransaayonni adda addaa jiraatan biyya dhalataan Dirree Dhawaadhaa dhalataan isiidhaa afaan adda addaa dubbatu. Biyya namni wal jaalatu. Biyya xiqqaa guddaan itti wal qixaa. Aartii Abdii Buu faan keessa dhalatan mootiidha aartiidha Alii Birraa, Alii Shabboo, Halloo faan namoonni lakkoo isaaniin fidne hedduun keessatti dhalatanii uummata kanaaf wareega guddaa itti kafalanii biyya Abubakar Muusaa aatii Dirree Dhawaanii kanaafuu ayyaana kana waggaa kabajnu nuti Dirree Dhawaan akkuma duritti biyya jaalalaa biyya namni hundi wajjin jiraatu biyya gammachuudha biyya quufaa biyya badhaadhina akka nu taatu hawwina. Paarkiin Alii Birraa asitti moggaafamee jira. Eengadda magaalaa Harariitti yaadannoon wareegama Abubakar Muusaa waggaa 45ffaadha kabajamee jira. Karaa hundaan ol ka'aa guddachaa eenyummaa keenyaan boonaadha akka jirru agarsiisa. Barri gaddaa dabraadha barri gammachuu dhufaadha jira. Uummanni Dirree Dhawaatii fi uummanni as godina Harargee ba'aatii fi uummanni naannoo Sumaaleetii fi
naannoon kun hundi wal jaalalaan wajji jiraata diina isaa ofirraa eeggatee nagaa isaa kabajeeffatee dalagatee jiraata kun akkatti nuuf fufu akka cimu Dirree Dhawaan akkuma duriitti Duubaa Itoophiyaadhaa taatee akkatti fuftu jaalannaa dardaraa shamarran isiidhaa abdii guddaa horanii biyyatti gammadanii jiraatan akka nagaa har'aan tana nama hedduu wal agarree naafi abdii bu'uu walitti dhufnee amma gaa Dirree Dhawaa kana warra aartii dirree aartiidha dirree jaalala dirree aadaadha warra godhan keessa tokko abdii bu'u nama hojii isaa dhaloonni har'aa asirratti beekuu qabu ammaan tana wallee yaanni koo gama kee jedhu kana yaanni koo gama keeti ka jedhu kana amma nama hundaatu afaan beekuus afaan hin beeynes ni jaalata namuu maqaatti kennee walaloo tana yedaloodhaas Abdii Mahammadi Baasefa Abdii Qophee Baasefa warra jedhus jira Abdii Qopheedhaa hojii hojjete kamataasaa hedduudha qaba kuni garuu walaloosaa egaa mana Abubakar Muusaatti waggaa 46 dura osoo Abubakar lubbuun jiru mana Abubakaritti an walaloo barreesse Abdii Buu yedaloo itti baasee yedaloo dhama gartee namaa keessa garaa namaa keessa seen onnee namaa keessa wana katti hore isa abbaan nu lamaan isa ol kaase nama akkasiiti muuziqaan isaa hundi hedduu jaalatamaadha Nikoo gama keetii nikoo sibira gama koon deebinee yaa jalaalee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara anamma dhiyoo tana televizyina irratti hin arke sittin kijibuu ka jedhu amma sittin kijibuu kana anaaf barreesse isaatu yedelootti godhe amma beerri gandaa ka heellee godheetti sittin kijibuu sowanti faarsu wantu oromoo takka singeessu hoggaa jaan amma sirba aadaa ka dur gartee ka dur dhufe akkas fakkaata garuu anaaf abdii bu'iitu baase waliin hojjenne abdii buu nama waan akkas waan lubbuu qabaa fakkeessee hojjetu jechuudha muuziqaan isaa amma yaa shankooraa laan akkami meejii obboleessa kiyya yaa shankooraa ala jaalaltii tufalaa eenyuun jirra jaalala shankooraa ala Lali silala ya shankora ala ya shankora ala Lali silala ya shankora ala ya shankora ala Umare Ali Farale sirbee jira hoggaa kana fudhatan nun gaafatan laal wanni ijoollee teenya ammeenyi maal seeta nun gaafatan abbaan gaafatan sigafate Hingafate waan akkasiitu namni hangafasaa aboo dalagaa ta'e tana nin jaaladhe nin wallisaa hojjen maal qaba dalagaan ta'e na beeksifte yaa obboleessa kiyya fayyaa ta'e waliin jechuun maa dhabna kuni baratamuu qaba walleelee teenya kadur abbuma fedheetu oofa haa ta'u afaan oromoo guddisan garuu abbaatti immoo abbaaf beekamtii kennuun achirratti illee sirbichi kun ka'abaluuti akkanatti fuudhee sirbee jee barreessee kaayuu qaba amma kuno yaanni koo gama kee gurbaan eenyu ka amma Nugusuu Taamiraatii fi gurbaa eenyu jedhaniin taangoo mana muuziqaa taangoodha tokko jira nama afaan oromoo hin beeyne kabarreessa isa jedhanii maqarra barreeffatan sidii sanarra jira maqaan kiyyan jiru ka abdii buun jiru wanni kana fafa wanni hanna
warra walaloo baasuu sudduu duubatti hambise. Warra muuziqaa baasuu sudduu duubatti hambise. Haqa namaa Anaatu baasee anaatu godhee anaatu waan godhee jaalitu kasabatanii itti oofu eeraan malee jechuudha. Kanaatu warra walaloo baasuus ogguu waan akkana harka hin baasu. Kanaatu muuziqaan akkan guddanne godhe. Akkan guddanne akkanaa godhe. amma inni Abdibuu muuziqaan tokko lamaa miti. Hin rafu. Uumaa isaatiin hin rafu. Galgala akkanumatti qaaxiraa bula. Gitaara isaa dhawaadhaa. Aboo waggaa muuziqaa jalqabu. Muuziqaa Sudaan tokko fedha. Waggaa mirqaanee dura Sudaan kana taphata laala. Aalaminni akka jabsan. Meeqam jettesa? Meeqam? Aalaminni gaala beegaa. Lakki wanni dhaan jekka akkuma sirbaatti. Walla غير انت معي عم الرامبل ولا روشتي الرامبل akka du'aayitti muuziqaa Sudaaniin jalqaba. Achi booda itti fufa. Osoo teenyu laal galgala teenyee guyyaa teenyee hanga halkan za'aa kudhanii gaaf nu bari'a. Awwalaloon barreessa inni yeedaloo itti godha osuma qalaw godhee wani ammuma fida. Achitti teeppiidhaan waraabna. Bar sirba lafa guunnee. Achuma waraabdanii. Way. Yeedaloon isaa waan ajaa'ibaati. Waggaa kophaa ta'e walaloo itti dhufa. Arraga keessattuu yeroo hedduu akka beekamutti Muhammad seenaa Muhammad Ahmad seenaa keessan himuudhaan seenaa Abubakar ka Ali Birraa ka Ali Shabboo keessanuma haasawa. Keessaa dubbatamee hin beeku. Arra nutis wanni guddaan isa barbaanneef sheekan eenyu haa dubbatu mee keetis nu himi jenneeti isa beellamne atis dhuftee gaa isa wajjin amata dheeraa wajjin hojjetteeti jirtu. Nama akkamii mee Muhammad Qophee jechuun nama akkamii yoom wal bartan? Dur wal beeyna anaa fi Muhammad Ahmad Qophee hedduu wajjin hojjenne bara dheeraa. Bara san irratti walaloo fi muuziqaahu waliin dhufneeti wajjitaa insaan waan kana bikka badde akkana bikka tolte jennee waliin oofuu turre isa Abbakar Muusaati. Akkasitti osoo jirru yeroo baay'ee hojii kanarra dabarsin. Fakkiidhaaf yaanni koo gama kee yaanni koo si biraa naaf sin deebine yaa jaalallee firaa. Tajettu walaloo mataa isii ani baaseetiin itti geesse isatti. Ogaadhaan itti geesse inni jalarraa qabee gubbaarratti fitee akkasi gara kiyya deebisee muuziqaa akkasittiin itti tolchee haala saniin uummataa dhiyeessinee jechuudha. Dabira ammaas ittiin kijibuu sobaan sin faarsuu boontuu Oromoo takka sin geessu tajettu. Akkamii yeedaloon zikkamsa? Sittin kijibuu sobaan sin faarsuu yoo haala biifan takka sin geessu qoraan cabsitee bishaan waraabdee owwa gubaatee bidda shite heddumni hojii si bubbutuchuu yoo haala biifan takka sin geessu sittin kijibuu sobaan sin faarsuu sittin kijibuu sobaan sin faarsuu yoo haala biifan takka sin geessu yoo haala biifan takka sin geessu. Turis akkan. Burtukaana bilchoos. Baay'eedha baay'ee waliin baafnee waliin halkan kan hin rafne akkana bullee wallaahi dhiiraa teenya irra baasaa maallaqa keenya irra baasaa kamindaa nam tokko hin gaafan akkasiinii bara dheeraa oofne wallaahi itti darramnee jiru. Amma waan gaafas hojjenne keessa tashaggoyyeedha. Ooltee bulteen jettu sana. Ooltee bulteen jettu ammallee hedduudhaan jaaladha. Yaadatta amma? Meeqami? Amma lelee wayyaa
Hedduun jaaladhaan. Burtukaana Bilchoo Zeemaa isaa zeemaa jidala isaa hojjete. yeedaloo isaa hojjetee Walaloon an walaloon barreessa malee. Waannis numa deemaa guyyaan numa deemaa yaa burtukaana Bakar Bilchoo. Musa Abubakar Musa. Bokkor bisaa ايوه متى يسي انا تباسي baasee وقاخنا اني تجرا قولي Meeqami? بريد burtukaana Beekame Bilchoo isaa. akkam jirtu? Numa deemaa. نوم ديما ويا نوم ديما يا بريد جسيك ديما يا بيدي ربنا عليكو انا الماسي اركوي في البيت هادي خاتي ديمكا انكو باتو هادي خاتي ديمكا انكو باتو Osmani vidorku mimana duke imimana duke madema uyanu Madema. ya barida disakadema madema uyanu madema ya barida disakadema onoga akara Kanaafuu Mahammad muuziqaa Oromoo keessatti muuziqaa Oromoo keessatti guddaa bakka guddaa qaba. Nama gammachuu qabu. Numa deemaa guyyaa numa deemaa yaa bareedduu jechiisi ka deemaa xiyya fidee rabbiin haa abeeku an hammansi arguu if hin beeku. Kana yoo harkaan afaaniin waa hundaan ka gargaare innaa waa hamilee isaa ol fuudheetu siin deddeemuu qaba akkanatti. gaafa koonsartii qopheessitan waltajjii gubeessisu akkam ture? Hedduu waltajjii beeksisu. hedduu ajaa'iba. Maqaan isaa maqaa gammachiisi. Gammachiisi ajaa'ibsiisi hedduu maqaa hedduu qaba. Lameen kanaan raayyaa daddeema. Sii galee hedduu nama jabaatu. Reediyoo irratti subbuu dhageessaniin sagaleen isaa bareedduudha. Gaazexeessaa jabaa. Nama jabaadha. An durarraa hin isa beeka beekta. Durarraa hin beeka. Nama jabaa tattaafata qabu karaa kanarratti namallee jajjabeessu. Rabbi jaamtuu fi sheexanarraa qabu. Amiin. Amiin. Wallahi nama fayyaa Rabbi haa kennu. fayyaa Rabbi haa kennu. Amiin. Amiin. Wallahi Amin amin atis nu jiraadhu. Nu jiraadhu. Akkana dhuftee ragaa waan nu baateef guddisnee si galateeffanna. Laalamma gaafas. Nama akkanaa seen Rabbi nama kuufne. Ebooda nurraa jijjiiran. Si sheexana nurraa jijjiiran. Finfinnee galee. Finfinnee galee. Laal. Abdii Buuk. Abdii Buuk kuni Abubakarii fi inni manni wal cina. Nam tokko jidduu jira. Akka mana barnootaatti akka mana tarreedhaati laal. Manni Abubakar as karaa mirgaatiin jira. Isaa gamanaan jira. Bitaarra. Anamma akkaan sitti himee Abubakarin na gargaaraa ture. Abubakarumaat dalagaa sana galche. Achumaan jiraadha. Achuma jiraadha. Mana Abubakarin jiraadha. Amma Oguu dura agarte. Wallahi mabsuuta ta'a. Abubakar Musa waliin nu fide. Abubakar Musa waliin nu fide. Amma Abubakar wajji qamaanaa akka aadaa teenyaatti sheeyni keenya isa yoggaa inni dadhabee naafi inni gaa qabulaan jaartiinsaa jaartii ajaa'iba nama mas artii jaalatu. Artiisti mataan sidha. Halkan guutuu egaa takkaa hifattee narraa rafaa maa hirriba na dhorkan hin jenne gammaddeen nu hojii fayyifayoo nu hojii bulti naafi inni guyyumatti mahaara baafne guyyatti mahaara baafne waa'ee siyaasaadhaatis hojjennee waa'ee waliin jireenyaa hojjennee. Irratti sirbitee ture mee? Waa'ee qeeroo irratti sirbitee ture? Walaloo san isaan dalage? Anaa miti. Waa hedduu sirbitan. Halloo daawwiillee gaafaan gaafadhe yoo isa agarte waan takka gaafadhu naan jettee turte. Walaloo takka tanuma isa ibsituu jira. Gurbaa diimaa bareedaa kan jaalalan beene qaama biraa dhiistee eessaan seentee onnee sirba jawsan
ifuma ibsee naan jette halloo. Meena amma beektaa halloon gaafas dirreedhaa keessa shamarran kun walitti qabamaniiti achi ala ta'aniiti wallisaas onni godhan. Amma mucayyoon tun sagalee gaarii qabdi wallisuu dandeessii jennee achi fuune jechuudha. Halloo fuunee ifitti galchinee hawwisoo biftuu biyya teenyaa keessatti wanni taane amma muuziqaa duraatis ana baaseef amma barbaanni wal barraa walii barra walirraa wajjin tarkaanfannaa yeroo sanii arraa kan bahaa kan dhiyaa kan dhidhiimaa boroo irree tokkoon kanaa haa wal barruu dhiiroo wal barra darararaa darararaa waan akkana jedha. Amma isin hedduu gartee ni qaanfattiin sodaatti nama dura dhaabbachuu. Amma guyyaa waltajjiirra baatu halloo niin sodaadheette akkana soolletti barbaanni wal warra gaqmataa qaqqabatte barta tammoo booddee ajaa'iba ta'uu deemtu. Amma ni sodaatti gorseetiin halloo hin jeen yoo iyyaan nama laalu sodaatte akkana ji'iti. Gubbaarra laalin jeen akkanatti barbaanne wal akkasi wallisiin jedheen tole jette hoggaa seentu akkanuma jetteeti walliste fixxe osoo akkan oliin jiin fixxe guyyaa dura amma gaa eegaa taphannee galle booda amma gaa dalagaa teenya ilaalaami amma gaa halloo akkana jennaan amma taraa booda sodaan sun waltajjiin hin gahu filan asichi utaaltichi uummata keessa seenti waan ajaa'ibaa taate sirba hedduu baafnee fi amma gaa urjii guddoo taate amma haadha aartii Oromoo taate haadha aartii Oromoo taate amma taa sabni keenya itti boonu guddaa akkas yaalloon ammaan tana. Mee sirba walaloo isiisan irra naa deebi ta'ii isiin jettu san gurbaa diimaa bareedaa. Amma gaa beektaa amma gaa halloon hojii keessa san ajaa'ibdi isiin maal seete amma anis wanti irratti hin dhagee bare televezyiina irra gaaf tokko qopheen muuziqaa tokko tanuma ifumaaf baasee jette isuma ibsaa maal jennaan walleensa yaa bareedaa diimaa kajaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seente onnee jedhaga isiifin baase ani gaa wallaanuu gaa onnee isiirratti ta'u kanama biraa ta'uun beeku amma ani yaa bareedaa diimaa kajaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seente onnee jeetiin walaloo dalagee fi alishabboo yedaloo baasee isin wallisa amma tuni jette tuni teetuma suma namichi bareedaa diimaa jaalalan beeyne kabiraan jiru suma ana deebifte waan akkasitti tana isin beeka. Lammaffaa gaa keessattuu hojii muuziqaa kanaan maleetti artistoota garaagaraa wajjin hariiroo qabdaa akka amma Abdii Buujees toloo namaa ooluu qofa miti hojiilee hedduu waliif hojjechaa turte dirqama gurguddaas baadhattee jirta san keessa gaaf tokko rabbi ramataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi rabbi ramataa godhuu fi akka tasaatti akhiramee biraa dhabne gaafa afran qalloo jiru keessan turtii wajji taasiseetiin ture. Namoota galateeffatu keessaa tokko Mahammad Ahmad Qopheeti jee bara jireenya kiyya keessatti namoota tolanaa oolan keessaa tokko jee if bira dabree hanga lubbuu isaa dabarsee naa kennu gaafa mana hidhaatii badee dhufeessan isa birattiin dhokodhee ture
mootummaan akka jabaana barbaadaa ture nu bira jira nama kana dhiifama godhaaf je'eeti itti gaafatamummaa guddaa waan isa hiisuu danda'u isa ajjeesuu danda'u kan namni biraa naaf dhaqee wareegama san kafaluu hin dandeenye kafalee dhaqeeti aarsaa guddaa nageenya godhee je'ee maal ture mee Gaaddisa Abdullahi wajjin haalli yeroo san ture ama wanni itti gaafatamummaa guddaa san akkamiin fudhachuudhaaf murteessite? Bara san bara dukkanaati. Bara qabsoon Oromoon tunis karaa adda addaatiin deemtu bara namninis warri magaalaa kunis nama Oromoodhaa ka eenyummaa isaa beeku kana hunda kun Abdii Boo na bira ta'a miti. Abdii Boo wajjin muuziqaa agarsiisuudhaaf hirna dhayne. Hirna dhayneeti ganda Oromooti. Muuziqaa inni kan wallisne isaaf Nuuriyaa Yusuf yaadatta. Nuuriyaa Yusuf siin jaaladhaati Rabbi rahmataa godhuufi muuziqaa Oromoo keessaa hambisan. Maaliif tahaa jenne Abdii Boo hidhaa bulee muuziqaa isaatis wanni tahanii yoo maaliif ganda dhayne ganda Oromoo keessa dhayne yoo afaan Oromoo baandii ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከወራናት ኑሪያ ዩሱፍስ እኒንስ አቺ ጅራ አና ወጅ ወልቀምነ ወኒ ረት ወልቀምነ ኡመኒ ኩን ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ረደ ዲቢሳፊ ማሊ አፋን ኦሮሞ ማዶርኪታ ማን ዲምና ኦጋ ከራ ፕሮግራም ዲሳ ኡመኒ ኦሮሞ አፋን ከሰን ቤከን አፋን ከሰን ከዱበተኒ ሙዚቃን ኢሳኒ ተኮንጂ Ammaga tunu isini fi meeshaan tokko yaaniiti baatii takka na hidhame azali kuno laal wanti qoosaniif baatii takka hidhame Abdii Boo dubbiin akkasi Gaaddisaan qeerroo mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeerroo mataa tuutaa hin jarjartu suutaa hin jarjartu suutaa jedha biraa mataa godhuufi qeerroo mataa tuutaa Injar jartu suda, ke Roma jatu da bari injar jartu suda bari injar jartu suda. Roma jatu da injar jartu suda.